biyyi keenya Itoophiyaan biyya addunyaa irratti daandii mataa ishee hordoftee guddinaa fi misooma ishee mirkaneessuu irratti argamtudha. Badhaadhina biyyattii milkeessuu fi mootummaan riiformii dinagdee mandhalee cimaa bocuun oomishaa fi oomishtummaa guddisuu fi birmadummaa wabii nyaataa mirkaneessuun biyya keenya gargaaramtummaarraa gara oomishtummaatti ceesisuun kan itti danda'amedha. Kanaanis mootummaan duudhaalee waloo qindeessuun oomisha industirii biyya alaatii galchaa ture kan biyya keessaattiin bakka buusee kuufama rakkoolee faayinaansii hiikee dinagdee goorootiin jijjiirama kan fidee fi pirojektoota hongee qolatanis bal'inaan hojjechuun hirkattummaa roobaa jalaa hawaasa baasuun imala badhaadhinaa milkeessuu irratti argama. Imala jijjiiramaasitti mootummaan qaala'insa jireenyaa to'achuu fi imaammata faayinaansii fi maallaqa qindoomina qabu diriirsuu galii mootummaa guddisuu fi imaammata guddina dinagdee biyyattiin kan walgitu fooyya'insa imaammata gibiraa taasisuu bulchiinsa liqii fi idaa mootummaa fooyya'aa hojiirra oolchuu fi investimentoota hiyyeeyyii giddu galeeffatee babal'isuu akkasumas tajaajila faayinaansii dijitaalaa dhiyeessii liqii fi inshuraansii qonnaa babal'isuun oomishtummaa cimsee fayyadamummaa hawaasaa mirkaneessuu irratti argama. Yeroo ammaa kanattis mootummaan oomisha warqee cimsuun galiin sharafa alaa argamu akka dabalu akkasumas pirojektoota akka naannoo keenyaatti damee albuudaa kanneen akka warqee, dhagaa cilee, simmintoo fi sibiilaa eebbisiisuun oomishtummaan damee albuudaas guddina dinagdee naannoo fi biyyaa keessatti ga'ee isaa akka baatu gochuu irratti argama. Baroota darban kanas oomisha albuuda alergii kan akka saakkoo, albuuda miidhaginaa, albuuda industirii fi albuuda sibiilaa gabaa biyya alaaf dhiyeessuun oomishni damee kana dinagdee keessatti ga'ee akka fudhatu taasifameera. Misoomni qonnaa bu'uura dinagdee naannichaa ta'ee galmoota alergii guddisuu, oomisha alaa galuu bakka buusuu, wabii nyaataa mirkaneessuu fi carraa hojii uumuun jiruuf jireenya qonnaan bulaa yookaan horsiisee bulaa jijjiiruu fi xiyyeeffannaan kennamee hojii hojjetameen baadiyyaa Oromiyaa hedduu keessatti bu'aawwan gurguddaan galmaa'aa dhufaniiru. Qonna magaalaaf xiyyeeffannaa guddaan kennamee hojii hojjetamaa tureenis kilaasteroota beelladaa adda addaa fi boondii qurxummii kumootaan lakkaa'aman ijaaruun hojii naannanii fi furdisaa horsiisa lukkuu booyyee fi qurxummii irratti hojii hojjetameen wabii nyaata jiraattota magaalaa mirkaneessuu fi nyaata madaalawaa akka argatan akkasumas qaala'insa gatii bu'aalee beelladaa irratti mul'atu akka tasgabbaa'u gochuu fi hojjetamaa tureera. Lammiilee hedduufis carraan hojii argamsiifameera. Imala badhaadhinaa jalqabame milkeessuu keessatti investimentiin dhuunfaa murteessaa ta'uu isaa hubachuun baroota jijjiiramaa kana keessatti pirojektoota investimentii kaapitaalaa biliyoonotaan galmeessan kumootaan simatamaniiru. Carraa hojii lammiileef uumuu dabalatee dinagdee biyyaa keessatti gahee akka taphatan taasifamaa dhufeera. Oomishaalee bu'aa investimentii kanneen akka kuduraa fi muduraa akkasumas oomishaalee manufaakscharingii gabaa biyya alaatiif dhiyeessuun galiin sharafa biyya alaa biliyoonaan argamsiisuu dabalatee oomishaalee sharafa biyya alaa gatii olaanaan biyya keessa galaa turan biyya keessatti bakka buusuun danda'ameera.